Video abbaa guddaa kanaatii fi ilma isaa Saudi Arabiyaa keessatti kan shiftaan faannoodha. Bakka dalagaatii fuudhanii sababa Oromoo ta'e qofaa fi riyaala 25,000 yookiin ammoo qalleetii isiniif ergina kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti namni argin waan jirtan natti hin fakkaatu. Dararaa guyyoota muraasaa booda mallaqaan lubbuun isaa baraaramteeti jirti. Taateen akkana kun kan Saudi Arabiyaa keessatti waan babal'ataa jiru fakkaata. Akkasuma dhalattoota gara warraatti irraallee kan karaa Oromootiin akkas tahamaa jiru sooshaal miidiyaa kanarrattis mul'ataati jira. Mee waa'ee kanaatti waliin ilaalla. Akkasuma waa'ee faannootiin walqabatee taatee naannoo Amaaraa keessatti tahamaa jiru kanaan walqabatee biyyoota namaa keessatti hiriira bahaati jiru dhalattoonni Amaaraa. Mee hiriira kanarratti maal akka isaan jechaatiin jiran viidiyoo gabaabduutaan dhageeffata. Hiriira isaanii irraa kan fudhatameedha. Akkasuma namoonni hedduun kan wal lolaanii jiran mootummaa fi faannoodha. Nuti ufiifuu akkuma faannootitti ajjeefamaati jirra. Waa'ee mootummaa kanaa nutti leellisin. Hatta karaa keessaatiinis namoota akka gorsaatiitti naaf dhiyeessitantu jira. Kanarrattis yaadaan isiniif qaba. Abduu moobaayila biraa gara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu moobaayila bi sabiskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simanna. Jalqaba irratti mee waa'ee faannoo kanarraa waa takkaa lama jedheetiin achi dabra. Egaa naannoo Amaaraa keessatti kumaandoo poostiin labsamee raayyaan ittisa biyyaa bal'inaan gara sitti bobbaafamee waa'ee 4 kiiloo irraa amma ammoo ajjeefamaati jirra. Gara jechuudhaatti eega tarkaanfatame torbaaniif deemna jechuudha. Haga gartee paarlaamaa irratti illee qondaalonni gurguddaan warra akka gadduun dargaachuu kan gartee bilisiginnaa waliin hojjetaatiin jiran kan abbaa jijjiirama kanaa jedhameetiin leellifamaatiin ture hundi haga faannoodhaaf dubbatan takka ajaa'ibsiisaa ta'e jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti. Akkasuma dhalattoonni Amaaraa kan biyya alaa keessa jiran kan ilaalcha faannoodhaa qaban bal'inaan biyyoota gurguddatan keessatti hiriira bahaa jiran jechuudha. Viidiyoon amma dhageessan kuni hiriirota sanneen keessaa kan fudhatameedha. Kan nu ajjeesaatiin jiru uummata Oromooti, kan nu ajjeesaatiin jiru uummata Tigreetii, kan nu ajjeesaa jiru uummata Itoophiyaati nurratti walii gale akka jechuu barbaadaniitiin natti fakkaata. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana yeroo waa'ee faannoodhaa dubbannu faannoo fi mootummaan walitti tokko kan isaan kana ijaarallee mootummaadha. Waa'ee mootummaa kanaa nutti leellisinii kan jedhudha. Yoo mootummaan akka dhuunfaatti yoom takka mootummaa leellisee beeka. Garuu ammoo namni faannoo balleessu kamiifiyyuu harkaan dhaha. Gaafa duraallee karuma isiniin jedheetiin turan. Faannoon diina namummaati jedheetii yaada. Oromoo qofaa miti diina namummaati abbaa hubateef jedheetii yaadaan. Fakkeenyaaf diina ati diina kiyya jetteetii yaaddu tokko ati diina 2-3-4 qabaachuu dandeenya. Diina 2-3-4 qabdu san keessaa inni guddaan tokko yoo bade abbaa barbaadeen iyyuu haa ta'u. Ati nama balleessisanii fi harka dha'uudha maaltu siin ga'e. Faannoo abbaan barbaade iyyuu sirra haa balleessu. Akkuma argitan kun amma gara biyya namaatitti duuba bal'atee haala fokkataadha kan deemaatiin jiru. Warri diinni kenna ummata ilaalchaa miti yookiin ammoo mootummaa miti. Duraan mootummaa Oromooti jedhan. Fakkeenyaaf amma paarlaamaa Oonag jedhan. Ya Oonag paarlaamaa jedhaniiti kan isaan gartee gabaasaatiin jiran jechuudha. Makalaakaa Oonag jedhaniiti kan isaan gabaasan. Sana haa gabaasan. Amma ammoo ummataa kan nu ajjeesaatiin jiru. Mootummaa Oromoo illee hin jenne ummataa jedhan. Kanaafuu isaan Abiyyis, Anas, Sis, Marrus, Jooharis, Lammas namuma gartee maqaa Oromoo dhawate kamiyyuu ijuma tokkoon jechuudha kan isaan ilaalan. Ilaalchi warra kanaa ammoo kaayoon adeemsa isaanii maal akka ta'e waggoota lameen kana Walloon keessatti maal akka isaan hojjetan, Wallaggaatti maal akka isaan hojjetan, dhaadannoon isaanii maal akka ture. Namni tokko yoo namni Amaaraa ajjeefame nuti ammoo Oromoo 100 ajjeefna ka jedhu dhaaduu isaaniiti ture. Tigreen tokkochi yoo du'e Tigree 100 ajjeefna ka jedhu dhaaduu isaanii ture. Kun ifa bilisatti fakkeenyaaf viidiyoo kana baramman waraabee maaltu hir'ina qaba ka jedhu ediit godheeti maxxansee isaan ediit ta'amee kan uummata bira gaheedha kun dhaadannoon akkanaa. Amaarri tokko yoo ajjeefame Oromoo 100 ajjeesuun qabaa ka jedhu fakkeenyaaf warra hidhatee akka amma warra faannoo jedhamu kana kan ijaarame kana jechuudha. Isaan kun ifa bilisatti miidiyaa irratti yeroo dubbatan miidiyaan isaanii ammoo fuudhee ediit godhee sirriidha jedhee kan uummata biraan gaheedha kun ifa bilisatti kan dubbatamaatiin ture jechuudha. Warri kun namni akkasitti deemaatiin jiru kan Oromoo waan taate qofaaf namni tokko kan Amaaraa yoo ajjeefame Oromoo 100 ajjeesi jedhee labsii dabarsaatiin jiru. Kan akkaataan adeemsa isaatiiyyuu bilisiginnammaan amma nuti komannu tunu haga barbaadamu Oromoo nuuf hin ajjeefne Tigree balleessuudha guututti nuuf hin balleessine jedheetiin nama kanaaf deemaatiin jiru abbaan barbaade yoo sirraa balleesse uummata gartee fakkeenyaaf faannoo achi hidhatte qofaami haga mootummaa keessatti wal ijaaree uummanni kun fakkeenyaaf kallattii haala duraan gartee aangoora turanii wal qabatee gadi fagoodha. Nu caalaa kursii kanatti dhiyoo jiranii jechuudha.
amma yeroodhaaf gartee fakkeenyaaf warri obbodiyoodhaa kun koontirooluu danda'a malee naannoo kursii kanatti nu caala kaluu jiru. Akkasuma gartee nu caala siyaasa keessatti illee hirmaannaa qaban haalota dabran hunda keessattuu jechuudha. Duuba uummata akkasiisanii ammatti an kana ajjeesaa jiru biltsiginnaa qofaa warra kana maaltu naan gahee yoo ka jettu taate an akka nama tokkootitti ufumaa gartee teesseetiin warri kun akka sirriitti as deebi'u ofirratti mallatteessuudhaan natti fakkaata. Kanaafuu abbaan barbaadee haa balleessu namni faanuu balleessu kamiyyuu anaaf sirriidha jedheetiin amanaan akkasitti fudhadhaa malee waa'ee biltsiginnaa leellisuutii miti nuti akka ajjeefamaa jirra. Inumaatu nuti fakkeenyaaf akka Oromootitti yoo kan fudhannu taate gaafa Tigraay irratti illee lolli akkasitti banameetiin deemamaatiin ture gaafa san Wallaggaan akkasuma Shawaa cinaa tokko Arsii Lixaa Gujii iddoo gartee woboo keessa socho'aa jedhame kana akkasumatti walumaan lolli akkasumatti nurratti banameetiin ture jechuudha. Inumayyuu naannoo tokko akkuma gartee Tigraay keessatti taa'ame sanii ifaan neetworkiin waan adda addaan citee fakkeenyaaf Lixa Oromiyaa keessatti dararaa hamatu Oromoo irratti deemsifamaatiin ture jechuudha. Garuu gaafasitti guddaan ka Tigraay waan ta'eef addunyaanis warra qofaa firifatti waan ta'eef isaaniitu leellifamaa ture jechuudha. Amman tanas faannoo waliin akkasumatti dhawamaati jirra jechuudha maqaa gartee seera kabachisiisuu jedhuun. Fakkeenyaaf taateen torbaan kana keessa godhamaatiin jiru duguuggaa jechuun ni danda'ama fakkeenyaaf Oromoo irratti illee kan godhamaatiin jiru jechuudha. Kana wallaalleetii miti. Tarii nuti yoo fakkeenyaaf waa'een faannoo kun xumura argate amma hayyoonni isaanii ka gaafa duraa gaafa Tigraay fakkeenyaaf Abiyyi waliin nuti gartee faanota kaartaa tolchinee fi jirra akkaataa bulchiinsa biyya isaanii tolchinee fi jirra warri jechaatiin ture sun hundi har'a walitti faallaa tahee kan biyya keessa iyyuu baqatee kan warri hattaa waliin hojjetan kan akka Andaargaachoo Tsiggee fa'aadha ka akkasitti kun amman tana paarlaamaa keessa taa'ee faannoodhaaf sagalee taa'aa jiraachuu yeroo kanatti woboo waliin araarama jenneen dhiibbaa irratti godhaa ajjechaa nurraa dhaabaa jenneen dhiibbaa irratti godhaa faannoo balleessuun ammoo sirriidha jechuun waanuma godhamuu qabu jedheetiin amanaan. Warri mootummaa kana irratti leellisi mootummaa kana akkasiin wajjeesaa jira akkasuma godhaa jira isaa fi faannoon garaagarummaan qabu jettan leellisaan jiran faannoon baduun sirriidha. Wanni takka tan akkanaa hojjetamte ammallee wanni akkasii godhuun sirriidha jedheetiin dubbachuudha. Kaachirraa fi hoo tarii kana booda Oromoon araaramina gara nagayaatti tasrufina hagasitti ammoo waan leellifamuu qabu yoo wanni leellifamu jiraate leellifna. Wani leellifamoo jiran immoo maal leellifta fakkeenyaaf nama ajjeesuudha leellifta Oromoon fakkeenyaaf ofii isaatti akkanatti walitti dhukaasee wal ajjeesuudha leellifna fakkeenyaaf akkasitti nuuf hubadhaa isin jechuu barbaaddu. Tole hayyee karaa meetaatee Saudi Arabiyaa keessatti raawwatee kanatti as deebinaa abbaa guddaa kana hundi keessan sooshaal miidiyaa kanarratti argitaniiti jirtan jedheetii yaadaa yeroo umriin isaa manguddoomee akkasumatti immoo guyyaa keessa nama agartee qaroo dhabeedha. Deddeemee namarraa waa fudhadhee hatta yoo qixxaa naa kennanii yoo qixxaa san kiisii kaadhee akkasitti ijoollee kana kaniin guddisee ijoollee isaa mucaa xiqqaa taate haati isaa bira duute akkasitti gartee ufiifiin guddiseedha. Mucaan kun ilmaan isaa keessaa guddaan isa kanaatu wal lameen ammoo gartee tanamma gartee daa'imman tanneen jechuudha. Mucaan kun xiqqasho akkuma ol wayyaaheenii abbaan kiyya akkasitti gartee asiin nu gahee anamma haga danda'in abbaa kiyya gargaara ka jedhu gara biyya namaatti akkuma nama kamiititti iyyuu gara biyya namaatitti deemee Saudi Arabiyaa keessaa jiraata mucaan kun kaa xiqqamaa inni illeen duuba bakka dalagaa isaatii butaniiti riyaala 25,000 yookiin ammoo qallee foon isaa isinii erginaa ka jedhuudhaan mallaqa akkana gaafatan kuni duriyyee faannoo sababa Oromoo taheefiidha garuu waan kana keessa siyaasa akkamtu jira ka jedhuudhaa fi yoo dhuguma haala biyya keessatti godhamaa jiruuf wanni kun kan tahamu taate hedduu waan fokkataadha jedheetii yaada. Duuba akkasitti mallaqa gaafatan jechuudha. Imimmaan abbaan kun gartee as bahee fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti buusee fi taateen mucaan sun akkasitti gartee harkaa fi lukti isaa duubatti hidhamee ol fannifameetiin garafamaatiin ture kana Oromoon yeroo gabaabaa keessatti osoo torbaan hin guutin akkasitti birmatee fi 25,000 riyaala 25,000 jechuun mallaqa Itoophiyaa yoo dogongoruu baadhee gara 800 natti fakkaata. Xiqquma achii gadi yoo ta'e illee jechuudha. 700 yookiin 800 waan akkasiiti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti walitti buusanitti lubbuu isaa hambisuu danda'an jechuudha. Yeroo tokkoffaa lubbuun isaa baraaramuun hedduu waan nama gammachiisudha. Eega gartee mallaqni sun galii ta'e booda fuudhanii bakka namni jiru geessanii akkasitti ijoollee Oromootiin wal argeetti jira jechuudha. Imimmaan abbaa guddaa kana namoota nama hedduu garaa roraaseeti ture. Oromoon waan garii irratti waliif gala jechuun dafeetii tokkooma fakkeenyaaf taatee waan warra kanaan wal qabatu irratti dafee tokkooma Oromoon osoo waan biraa taate yookiin osoo shilla jedhamu lubbuun isaallee dabruu danda'a. Dhugaa hedduu na dinqisiise. Guyyaa 3-4 kana keessatti akkasitti hatattamaan gartee mallaqa hagasii walitti guuraniitiin lubbuu isaa baraaruun kun hedduu takka waan nama gammachiisudha. Abbaa guddaan kun abdiin inni qabu rabbii fi mucaa kana qofa jechuudha. Maaliif humni isaan jirtu akkuma agartan kan akkasittuu ijaan hin argu jechuudha. Ammoo ofii isaatiif iyyuu gandara namarraa akkasitti gartee waa furfunaannateeti akkasitti jechuudha kan inni jiraatu. Abdiin isaa mucaa kana akkasumatti ammoo riyaala 25,000 gaafatame jechuudha. Duuba kun waan hedduu takka nama suukanneessu ture haa ta'uti Oromoon akkasii walii birmatee lubbuu isaa baaseeti jira jechuudha. Ammoo ani waan kana fakkeenyaaf kan ijoolleen Oromoodhaa gartee nama dhalataa warra sanii maqaan dhooyinu akkasitti gartee akkana godhaatiin jiranillee 2 moo 3 argee jira fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti. Wanni kun yoo dhuguma
waan sabummaadhaan wal qabatu yookiin taatee siyaasaa ka biyya keessatti godhamaatiin jiru kanaaf jecha wanni kun kogga godhamu taate sirriidha jedheetiin hin deeggaru kun waan fokkataadha. Duraan Suudi Arabiyaa keessatti kan argarru dallaala fakkeenyaaf dalagaa akkasii si galchaa bakka akkasii si qaxxaamursiisaa yookiin ammoo Yaman irraa gara Suudii si geessa kan jedhuudhaan dararaan akkanaa kunniin kan jiru jechuudha. Kan amma gartee namuma dalagatu gartee bakka dalagaatii butanii irratti mallaqa gaafatan kuni tarii rakkoo siyaasaa ta'uu danda'a yookiin ammoo waa'ee siyaasaa kanaan wal qabsiisee kashillabbiin gartee shiftummaa akkana kanarratti bobba'e kana keessa saammatuudha danda'a. Qabatamaan dhugaa lafa jiru hin beenu. Garuu amma kana fakkeenyaaf warra afaan Amaaraa dubbatu viidiyoo sana agartaniiti jirtan jedheeti yaada ka. Oromoon gartee nama meeqatu fakkeenyaaf biyya keessa akkasitti gartee nama keenya dararaati jira nama keenya akkas godhaatiin jira nuti illee gartee si asitti si qallaa yookiin ammoo mallaqa ganaa lafa kaayidha. Malee sun gara biyya keessaatitti galee jechuun girgirri laleebaa machaal jedhama. Fakkeenyaaf as keessa hattuudisi kamirraayyuu jechuu kiyya beeki. Oromoo irraa isaa ta'u, Amaara irraa isaa ta'u, saba kamirraayyuu kabiraallee as keessa seenee ta'uu danda'a. Maqaa kanaatiin naggadaaf gadi bahuu danda'a. Wanni akkasii yoo jechuun duraanis numa jira. Garuu ammoo yoo bal'inaan amma waa'ee siyaasa biyya keessaa kanaan wal qabatee akkaataa warri godhamuuf beeki. Fakkeenyaaf viidiyoo reefu kun akkuma agartan kana kan hojjeesaatiin jiru Oromoo kan hojjeesaa jiru Tigiree kan jirudha. Uummata jechuudha. Wanni akkanaa kun wallaalaan maal godha lafarratti fakkeenyaaf. Arra wallaalaan fakkeenyaaf biyya keessatti osoo haadhaa fi abbaa yookiin obboleessi namni jaala tokko irraa ajjeefame Oromootus irraa ajjeese yeroo jedhameen ka waan kana keessa hin beekne ka homaa irraa hin beekne yeroo warri siyaasa akkas jedhuun yeroo warri hiriira bahu kan Ameerikaa jiru akkas jedhuun maaltu itti dhagahama fakkeenyaaf. Ani illee as keessaa akkasumatti saboyi kan akkasii tokko akkas godhuu qaba kan jedhu akkasirratti hin kaayyeffatu. Kanaafuu kun ammoo injifannoo nama tokkoof illee waan fidu natti hin fakkaatu. Hundaafiyyuu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan of eeggadhaa. Kanuma akkasuma agartee ijoolleen jechuun Oromoo fi jedhan akkas gurguranillee argeeti jira. Tarii wanni kun yoo siyaasa ta'es yoo dhuguma hawaasni waan akkana kana walirra eegalesi waan fokkataadha. Jechuun duraanis numa jira. Karaa Tigireenis karaa Oromootiin Amaaraatiinis karaa Oromootiinis dabree ni jira. Kan akkana kana ammoo kan dirree bahee akkas godhamu kana hedduun agarra jechuudha. Hundaafiyyuu abbaa guddaa kana kaabaa garabbiin isaan gammachiise. Mucaan kuni diidaa Balee Gasgaarii aanaa Balee Gasgaarii jechuudha. Oromoon waan akkana osoo waan hundarratti akkanatti tokkoomee yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii kan fudhatu taate 1700 yeroo gabaabaa kana keessatti akkasitti walitti qabanii waan kana hatta mucaan kun akka inni hin miidhamneef iyyuu akka qabdiitti riyaala 5,000 qabsiisanittiin akka hidhaan irraa hiikameetiin hagasii aga mallayni kun kafalamu akka eessifamu godhameetiin inumaa kun warra xiqqashoo fuulli isaa wayyaadhaa Oromoodhaan wal argee akkasitti mul'ateeti jira jechuudha. Oromoon akkasitti yeroo gabaa keessatti waliin hirmaatuun hedduu akka nama gammachiisa. Baga gammaddan baga hinjifattan kan Oromoo waan kanarratti hirmaattan. Ani mucaa caalallee abbaa kanaadha kan rifachiise dhugaa dubbachuuf inumayyuu dura tarii way mallaqa kanallee fudhatanii akkasuma lubbuu mucaa kanallee galaafatanii kan jedhudha. Hedduu takka qalbiin akkasitti na shakkaati turte har'a yeroo Oromoodhaan wal arge jedhameetiin viidiyoon kun gadi dhiifamu hedduu takka na gammachiise. Uummanni kaa naannoo sanii guutuun gammachuu akkasitti booyaati turan jechuudha. Viidiyoo hunda asirratti isiniif maxxanse waan seerri isaaniin hayyamneefidha. Akkasuma ka dararaa mucaa kanas asirratti isiniif maxxanse hedduu takka irra deebitanii isin rifachiisuudha danda'a jechuudha. Hundaafiyyuu rabbi isin haa eegu kaa biyya namaa keessa warra jirtan keessatti warri Suudii keessa jirtan taateen kun yoo dhuguma gartee waa'ee siyaasa sabummaadhaatiin kan wal qabatu taate waan hedduu suukanneessaadha jedheetii yaada. Nan Abduu Rabduu moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.